hayyee kabajamtoota daawwattoota Oroteek har'as viidiyoo haaraadhaan isinitti deebi'eera. Wanti har'a isinii qabadhee dhiyaadhe egaa akkaataa Facebook irraa keessattuu laayitii irraa viidiyoo barbaanne viidiyoo daawwachaa turre yookiin viidiyoo Facebook laayitii irratti ilaalle akkaataa ittiin daawunlood goonu haala salphaa ta'een isinii qopheesse. Steppiin isaas only copy paste bichaa gootu waan biraa wanti dabaltan hin qabdani. Akkuma beekamu gaa namoonni chaanalii keenya haaraa taatan gaa subscribe godhaa chaanalii keenya laayikis koomentis nu barreessaa wanti isinii hojjetamu barbaaddan yoo jiraate koomentii jalatti nu barreessaa jechaadha. Gara hojiitti gaannaa seenu maaltu nu barbaachisa jalqabaa yookiin laayitii keenya seenna. Akkuma beekamu namoonni baay'ee laayitii Facebook laayitii fayyadamu. Laayitii seenneet wanti keenya cuqaasna viidiyoo bakka viidiyoo jettu cuqaasna yookiin viidiyoo agarre sana cuqaasna jecha. Akkuma argitan bakka kanatti mallattoon tuqaa sadii jirti gubbaa kana bukkee kana mallattoon tuqaa sadii jirti tuqaa dootii sadii jechaadha. Ishii tuqneet ennaa kun nu dhufe koppii goona jechaadha. Koppii dhumarra jira akkuma agartan koppii linkii kennaan amma koppii linkii goone irraa biraawuzarii keenya bira dhaqna jechaadha. Biraavaas ta'uu danda'a, Operaas ta'uu danda'a, Chroomis ta'uu danda'a. Koppii paste goone isaa koppii goone sana paste goone mallattoo ishii kana maal goona ishii www kan bakka sadan ishii mbasic yookiin mbasic jennee bakka buusna jechaadha. Mbasic jennee balleessineet bakka buusna yookiin achi goo jennaa nama akkuma argitan amma mbasic jedhee barreesseera goo jedheen jechaadha. Kunnaa dhufa jechaadha eddaan goo jedheen mallattoon kunnaa dhufa cuqaaseen irratti qabate qooshi qoba kootiin irratti qabeetan open in new tab jedhaan. Open new tab jedhaani akkuma agartan jalattan lamanaa ta'eera taabiin koo lamanaa ta'eera isa lammaffaa sanan tuqaa jechaadha dhaqeessan open in new tab jedhe sana tuqaa kun akkuma argitan amma cuqaaseera isa lammaffaa sana taabii san lammaffaa bane akkuma argitan amma viidiyoon koo dhufeera jechaadha. Viidiyoo koo dhufe kana gadi qabeetan akkuma dura copy paste goonetti ennaan gadi qabee xiqqoo ture daawunlood naan jedha daawunloodii ta'aa jira jechaadha. Kun haala salphaa ta'een steppii xiqqaadhaan yookiin sakandii xiqqootti viidiyoo barbaaddan Facebook irraa haala salphaa ta'een daawunlood gochuu dandeessu jechaadha. Namoonni Opera fayyadamtanis namoonni Chrome fayyadamtanis akkaataa kanaan viidiyoo keessan haala salphaa ta'een buufachuu dandeessu jechaadha. Akkuma galatoomaa gaa turtiin keenya kana fakkaata. Amma viidiyoo biraatii walitti deemnutti horaa bulaa.